akkam jirtan nagaa fayyaadhaa dubbii security Joowar Kaasurraayin waa xiqqoo waa dubbachuu barbaada akkuma reefu barreesse security Joowar Mohammed mootummaan amma haaretti miti eega yeroo dabrirraa eegalee kaasuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jirti ijoolleen Joowar Mohammed eegaadhaa jirtu goottan Oromoodhaa akkuma amma dura halkaniin dhaqanii kaasuudhaaf Joowar yeroo itti yaalanitti lakkii Joowar waraabessaadh ifneen baanu asumatti dhumnee banna malee jedhanii didanitti ammaas irra deebi'anii lakkii nuti mindaan mootummaa nurraa hafu ummata keenya qabanna hayyuu ummataa kana dabarsinee diinaa kennee biraan deemnu jedhanii didan haa galatooman fayyaatan garuu wanneen amma dubbachuu barbaadu waa'ee security Joowar kanaan wal qabatee maaliif mootummaan gootee maaliif barbaachise eenyu gammachiisuudhaaf eenyu gaddisiisuudhaaf waan jiru dubbachuu barbaada Joowar Mohammed kan balaaleffachaadhaa jiru kan Joowar hirriba dhoorkaadhaa jiru warreen hirriba dhabee Joowar duu malee Joowar hidhuu malee Joowar biyyaa ba'u malee jechaadhaa warri jiru warra naftanyaadhaati warra olaantummaa sirna kalee deebisuu barbaadu warreen Joowar Mohammed gufuutti ta'ee ummata Oromoodhaa itti qaree itti hoogganaa jirutu arraantana Joowar akka duu akka hidhamu akka biyyarra ari'amu warri tattaafachaa ture karaa miidiyaatiin hayyoonni naftanyaadhaa yeroo dheeraadhaaf tattaaffii godhaa turuun beekamaadha. Arra yeroon waraqaa Joowar erganii OBN gubbatti dubbisan miidiyaaleen Amaaraa naftanyoonni hundinuu gammachuudhaan lafa dhiitaadhaa jiran ilmaan Oromoodhaa gadduun qaban waan takka wanni ka gaarii beeynu Joowar Mohammed waardiyaansaa ijoollee isaa wajjin jirtu kana of osoo hin ta'in Oromoo miliyoona 60 oliitu Joowariif waardiyaadha. Lubbuun Joowar Mohammedii fi lubbuun Dr. Abiy walitti hidhaadha. Lubbuun Joowar Mohammedii fi lubbuun Itoophiyaadhaa walitti hidhaadha. Itoophiyaan isaan dhaadataniin tun yoo Joowar gufate Itoophiyaan ni bittinnoyti. Yoo Joowar ajjeefame Dr. Abiyyiin bakka nagaan jiraatu takka illee hin qabu addunyaarra. He's not safe. So jireenyi Joowarii fi jireenyi Abiyyii walitti hidha. Jireenyi Joowarii fi jireenyi Itoophiyaadhaa walitti hidha. Jarri kun waan kana yeroo irra deddeebi'anii waan kana kaasan ummata Oromoodhaati laallachaadhaa jiran. Qeeroo Oromiyaadhaa waan takkaan isinidhaa. Joowar Mohammed irra barruu sarratti lakkii karaa nagaatiin goonee waliigalteen goonee hiyyaaddaawinaadhaa jee barreesse waan gaariidha. Wani jechuu danda'u hangas maaliif kana jaa amma dura nama 86 kan deeggarsa Joowarii bahee wareegamee fi kan mootummaan fixxee nam 86tu wareegame. Namoota 86 san hundaahuu miidiyaan habashootaa illiitiin habashaadhaa akka waan Joowar ajjeesetti labsaadhaa turan. Arra Joowar wanni qeeroo qabbanaawaa karaa nagaatiin fixannee juuf akka maas jeequmsi hin kaane maasii akka ololli biraan banamneef jedha. Garuu qeeroon Oromoodhaa tan Oromiyaa keessa jirtan ilmaan Oromoodhaa keessaa fi alaan warri biyya alaa jirtan warri biyya keessa jirtan guututti waan kana baanee sagalee takkaan balaaleffachuudha qabna. Keessattuu qeeroon Oromiyaadhaa aggaammiin tun isinirratti ta'uu akka hin daganne hadara waan kana sammuu qabadha. Aggaammiin kun isin laallachuudhaaf ilmaan Oromoodhaa biyya keessa jiran qeeroo Oromiyaa qarree laallachuudhaaf waan kana sagalee takkaan dura dhaabbachuudha qabdan hayyoonni Oromoodhaa kan biyya keessa Finfinnee jirtan yooni aggaammii hayyuu keessan irratti aggaamame kana mormachuu baattan mootummaan Dr. Abiyyii fi nafxanyaan tuyxeeti tutuyxee isin laalaadhaa jirti.
kanaafuu akkuma amma dura ja'ame ija takkaan rafa yeroo rafnuu miti ija takkaan rafa sagantaa hedduutu Oromoo balleessuudhaaf lafa haame hayyuu saba tokko irratti aggaammatanii hayyuu saba tokko dhaamsuudhaaf tattaaffiin dilli hongodhamuun ija Oromoo dhaabbaysuudha akka Oromoon hoggana dhabdee hoggana malee haftu godhuudha wanni irra opiniyoon dalagaa jirtu kana ifatti kanaafuu ilmaan Oromoodhaa dammaqinaan waan itti aanu ifirratti eeguudha qabdanii jeetiin dhaamaa fayyaataa yeroo gaarii